Hashama hordoftoonni dhaabbata reediyoo Mudaamudii 98.5 oduu dileesaa kanaaf qabnu sinittinaa dura irratti hanga footoo Ustaaz Kamaal Abdallahi Umar namni jedhamu biyya Saudi Arabiyaa kutaa bulchiinsa Makkaa keessa taa'ee mazmuurii warra Pirotestaantiitti banatee muzammara akka olee dhaabbanni reediyoo Mudaamudii irra gaheeti jira. Kamaal Abdallahi Umar namni jedhamu TikTok irratti liiv irratti akka jetti Mubaarak Musammaa waliin otoo geema taphataa jiranii Mubaarak yeroo injifateetti qixaaxii 3 yeroo dhiyeesseefitti tokko akka nama hin arrabsine waadaa akka galuu fi akkasuma quraana akka qara'uu fi TikTok irraa torban tokkoof akka badu erga yaada dhiyeessee fi booda qixaaxa kana dheefaaf miliqee Mubaarak Musammaa buloo gochuu dhaabbanni reediyoo Mudaamudii ifaan ifaatti qabeeti jira. Kamaal Abdallahi namni jedhamu kun ammoo ustaaza wajjin rakkoo dhuunfaadhaa akka walirraa qabanii fi anaatu sheekaa ati sheekaa miti ati ustaazaan ustaaza jechuudhaan ustaazummaa gonfachuudhaaf qabsoo irra jiraachuu beeksise. Yoonii fi qabsoo ustaazummaa kana naaf hin kennitan ta'e immoo amantaa kan koo nan daraa jechuudhaan guyyaa har'aan tana amantaa Pirotestaantii irratti banate warroota Pirotestaantittiin weelkaam jechuun dhagahameeti jira. Dhaabbanni reediyoo Mudaamudii nama kana osoonii fi inni amma fayyaa qabu akka hawaasni dhaqqabatu warroota koomentaatorootatiif nam tokkicha akka isaan arrabsine waamicha dhiyeesseeti jira. Warroonni koomentaatoroota garuu amala nama arrabsu waan qabaniif suusidhaan machaanii nama kana xiqqee keessa galchaa akka jiranii fi bultoon isallee yaaddoo hamaa keessa akka jiru Ustaaz Kamaal Abdallahi dhaabbata reediyoo Mudaamudiif booyaa himeeti jira. Dhaabbanni reediyoo Mudaamudii nama kana tasgabbeessuudhaaf yeroo baay'ee irratti bilbiluyyuu ammaan tan ammoo hanga dhuunfaa kootiin lubbuun koo hafutti nan qabsaa ustaazotii kan of jalaan kutaa jechuudhaan reefuun tanaa Ustaaz Abu Maazooliin gaafiif deebii gaggeessaniin kokkee wal qabaa akka jiran dhaabbanni reediyoo Mudaamudii beeksise. Nama kana gara fuulduratti maal inni ta'uuf ta'a dhaabbanni reediyoo Mudaamudii duuka bu'ee akkasiin gabaasuu kan itti fufu ta'a lafa jirtanitti ulfaadhaa guddaa kadhatuma.